Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun chaanalii Dr. Nafi Argeetu official dhimmoota fayyaa garaagaraa irratti yerootti fayyaa waliigalaa, fayyaa dubartoota ulfaa, fayyaa wal hormaataa, fayyaa daa'immanii kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaa keenya keessattis kanaan dura dhimmoota garaagaraa kaasnee ilaalaa turreerra. Galatoomaan isin jechuun barbaada dursee maamiltoota yookiin immoo subscriberii 50 ol argannee jirra. Maamila amma kan argachuu waan guddaadha. Namoonni haaraan dhuftan tarii chaanalii keenya subscribe hin goone maamila ta'uu barbaadan kaffaltii kaardii tokko malee subscribe kan jettu tubuudhaan subscribe gochuudhaan nu waliin turaa isin jenna. Baay'ee gammanneerra 50 galuu keenyaa fi galatooma ulfaadhaa isin jenna. Egaan akkuma beekamu waqtiin kun Itoophiyaa keessa simbiran beeku. I think Canada waan oolatti fakkaata. Canada nan beeka. Biyya keenya keessaa ni qorra kanaaf jaakettiidhaan xiqqoo uffannee dhufnee nun kumatinaa isiniin jechuu barbaadna. Kanaaf waa'ee qorraa irrattis waan tokko naasofna yeroo bira. Xiqqoo isin jalaa badeen ture haalumti yeroo na jalaa fagaannaani. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kan waliin ilaallu gaaffii kana nama arfan tokko na gaafateera. Kara keessaanis ta'ee bilbilaan jechuudha. Shamarreen tokko durbummaadhaan ulfaa'uu ni dandeessi kan jedhu. Bilbilli lamaan tokko na bilbilamee ture. She is virgin. Durbummaa qabdi garuu ulfoofteetti. Actually yeroo baay'ee kun akkamitti ta'a? Gama fayyaan akkamitti ilaalama? Maaltu gorfama? Kan jedhu gaaffii keessaan nu gaafatamedha. Kanaaf gaaffii kanaaf deebii isiniif kennuuf dhufeen jira. Nu hordofaa. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma beekamu durbummaa maal akka ta'e kanaan dura barreesseen ture. Waan biraa miti. Qaamni saalaa dubartootaa membreenii haphii yookiin maashaa haphii ta'een haguugamee jira. Kana jechuun qaawwa qaba. Qaawwi sun dhiphaadha jechuudha. Kanaaf yeroo saalqunnamtii qaamni saalaa dhiiraatiin ni cita jechuudha. Yookiin immoo gargar sababii gargar dhifamuu fi ni tarsaa kana hundi keessan beektu. Viidiyoos kanaan dura jedheen jira maalummaasa. Maalidha batta yeroo baay'ee akkuma kanaan dura isin jechuudhaaf yaade yeroo wal qunnamtii saalaatti kan badu gaaffiin qunnamee maalla durbadha akka tasaatu miira keessa gallee dhangala'aan isaatti dhangalee keessan galle qaama saalaa ishee keessan galle xiqqooma naannoo isaatti buubee jechuudha. Garuu dhangala'aan keessa dhangala'ee ture dhangalaasee ture yeroo sana. Akka tasaatee periodiin yookiin laguun taanuun dhufne kan jedhudha. Kan biraa immoo kan wal fuudhanii yeroo dheeraa turanii ammallee durbummaan ulfooftee jirti. Kanaaf kanarratti mee ibsa tokko isinii kennuuf hin dhufa. Akkuma beekamu carraan ulfaa uumuudhaaf inni guddaan qaamni saalaa dhiiraa qaama saalaa keessa diippilii galuu qofa osoo hin taane galuun gaariidha. Dhangala'aan yoo dhangalee naannoo sanatti yookiin immoo akkuma beekamu durbi durbummaa qabdu qaawwi ni jira, qaawwi dhiphaan ni jira jechuudha. Qaawwa dhiphaa kana keessaa yooma fiixeen isaa galuu danda'a durbummaan qaamni saalaa dhiiraa yoo itti galee. Sanyiin dhiiraa yommuu keessa galu maal ta'a? Sanyiin dhiiraa kuni qaama saalaa dubartoota keessaa gadameessa keessaa naannoo ujummoo gadameessaa yookiin fallopian tube deemuudhaan hanqaaquu dubartii wajjin yoo wal argu fertilization uumamuudhaan carraan mucaa godhachuu ni jiraata jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko durbummaan ulfaa'uu ni dandeessi. Nama baay'ee argineerra rakkoon kun baay'inaanis mudateera. Kanaaf rakkoon kun kan uumamu sababii kanarraan kan ka'e jechuudha. At least yeroo takka miira ofii to'achuu dadhabuudhaan waan akkasii keessa galuun ni danda'ama. Kanaaf rakkoon kun uumameera. Kanaaf maal gochuudha? Tokkoffaa akkuma beekamu ulfadha. Ulfa baasaa jennee nama gorsinu yoo actually itti fufsiisuudhaaf abbaan manaa sun yookiin immoo dhiirri suni waliin jireenya haala mijeessuu yookiin immoo kan biraa immoo itti fufiinsaa wal qunnamtii saalaa gochuun hin gorfama jechuudha. Maaliif cituu qaba waan ta'eef yeroo takka waa'ee wal qunnamtii saalaa yeroo ulfaa kanaan dura barreesseen ture. Hawaasa keenya biratti kallattii biraan hubatamee jira. Namni baay'een actually yeroo ulfaa wal qunnamtii saalaa gochuun ni danda'ama. Kanaaf haala kana itti fufuun baay'ee gaariidha jechuu barbaadeeni. Inni guddaan qaamni saalaa dhiiraa keessa seenuu qofa osoo hin taane sanyiin dhiiraa sun keessa seenuu isaatu ilaalama jechuudha.
akkuma beekamu qaamni saalaa sirriitti keessa galee keessatti sirriitti dhangalaasuun carraa ulfa qabachuudhaaf carraa guddaa dabala. Qorannoon tokko yookiin immoo wantoonni tokko akka addeessanitti jechuudha. Gabaabadhumatti maal jechuu barbaadeen carraan ulfaa'u ni jira. Kanaaf immoo xiqqoo maallaa yeroo da'umsaa fakkeenyaaf tariitii amma dubartiin kun kanumaan yoo itti fuftee akkuma beekamu ulfi kan boodandoo fakkeenyaaf yoo gudeeddiidhaan fedhii ishee malee ta'ee yookiin immoo firarraati yoo ta'ee yookiin abbaa yookiin immoo firarraa obboleessa kan ta'uu danda'a. Waan akkasiin mudata garuu waan baay'ee argaa jirra waan ta'eef yoo kana ta'e dirqama baasuu hin danda'ama jechuudha. Kanaaf yeroo ulfaa fakkeenyaaf amma yeroo da'umsaa dubartiin kun dubbummaadhaan yoo itti fuftee rakkisuu danda'a. Maaliif tight prenatal kan jennu jira. Mucaan kin immoo qaawwi sun baay'ee actually ni dhifama ni diriira dubartiin tokko yeroo deessu jechuudha. Garuu baay'ee rakkisuu danda'a. Yaalii baqaqsanii yaaluu salphaa kan naannoo qaama saalaa dubartootaa muruu yookiin immoo hanga yaalii baqaqsanii yaaluu cesarean section yookiin immoo kan garaafaatti illee deemsuu danda'a waan ta'eef kanadha jechuudha. Gabaabadhumatti carraan kun jira. Kanaaf of eeggannoo gochuun gaariidha jechuu barbaadeen sanyiin dhiiraa naannoo qaama saalaatti yookiin immoo qaama saalaa dubartii keessa yoo seene dubartiin tokko ulfaa'uudhaaf carraa guddaa qabdi. Kanaaf gaaffii na gaafatameef deebii gahaa jedhee yaada. Kun ni mudata namoota baay'ees mudateera jechuudha. Gabaabadhumatti tokkoffaa akkuma waa'ee carraa dubartiin tokko yoo mulfoofti kan jedhu yookiin immoo periodiin ishee itti dhufee yoo mulfoofti kan jedhu kanaan dura viidiyoo hojjedheen jira. YouTube chaanaalii koo jala viidiyoo kan jedhu jala bu'aatii galaatii waan barbaadan keessaa ilaaluu dandeessu. Gabaabadhumatti dubartiin tokko durbummaan ulfaa'uu ni dandeessi. Kanaaf aldureewwan jalqaba isinitti hime kanaan mudachuu danda'a jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenya turtanii waan hordoftaniif galatoomaa. Fayyaan dhabinna isin jenna. Subscribe, share gochuun godhanii hin beekna ulfaadha.